jedhamu wiirtuu balaawwan tasaa kan naannootti jiran kan ittiin hoogganamu aktiveet goonee irra jechuudha displeen otoo hojjeteeti suuraa isaas agarsiisuu hin dandeenye. Kanaaf ogeessota gara 15 ol ta'uudhaan yeroo ammaa kana biiroo Busfayyaa Oromiyaatti kutaa lama kan qabu hundeessuudhaan guyyaa guyyaadhaan akkasumas halkanis dabalatee sanbatas dabalatee haala dhibeen kun akka addunyaatti irra jiru akka biyyaatti irra jiru akka naannoo keenyatti hojiilee hojjetamaa jiran qophaa'een hojjetamaa jiru abdeetii adda addaa ittiin hojjechaa hooggannaa kan jiru ta'uu isaatidha. Dabalataanis hanga ammaatti keessattuu erga dhibeen kun ka'eeti shakkamtoota gara 27 ta'an adda baasnee irra jechuudha. Akka naannoo keenya magaalota adda addaa keessattuu magaalota naannoo Oromiyaa irraa Hoolota Adaamaa, Bishooftuu, Baatus dabalatee industiriyaal paarkii adda addaa irraas dabalatee namoota keessattuu lammiilee Chaayinaa biyya alaatii dhufan warshaalee adda addaa keessa hojjetan kan kompleenii yookiin mallattoo koronaa mallattoo qofa agarsiisan shakkuudhaan Instituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan Ministeera Fayyaa waliin ta'uudhaan namoota kana qorannee adda baasnee irra jechuudha. Inni gara biraa hojiileen nuti hojjennamaa dhiyeessiiwwan adda addaa jechuudha. Dhiyeessiiwwan adda addaa keessattuu isolation center yookiin iddoo turmaata shakkamtootaatiif kan barbaachisan qorichas haa ta'u meeshaalee adda addaa kan deeggarsa Ministeera Fayyaa irraa arganne kan biiroo keenyas jiru godinaalee magaalotaa fi hospitaalota keessattuu warra daran saaxilamoo ta'aniif akka raabsamu ta'eera jechuudha. Akkuma siree jedhame keessattuu wiirtuulee torban akka naannoo keenyatti hundeessinee Adaamaa, Jimma, Haromyaa, Yaabeelloo, Shaashamannee, Bishooftuu Naqqamtee irra kan yaadne kanaaf isaaniifis dhiyeessii dabalataa adda addaa akka kennuun ta'eera jechuudha. Egaa waa'ee hundeeffama isolation center haala irra jiru kan laalu yoo ta'e akkuma beekamu iddoo torbattidha kan hundeessina jennee karoorfannee adeemaa jirru. Hanga ammaatti garuu iddoo almost iddoo 6 qopheessinee irra jechuu dandeenya. Adaamaatti qopheessinee irra isolation center kana jechuudha. Jimma qopheessinee irra, Haramayaa qopheessinee irra, Asallaas qopheessinee irra. Yeroo ammaa kanas magaalaan Shaashamannees qopheessaa kan jiru ta'uu isaati. Garuu haala addaatiin keessattuu giddugaleessa bu'uura godhachuudhaan akkasumas saaxilamummaa weerara kana yookiin dhibee kana giddugaleessa godhachuudhaan wiirtuuwwan Adaamaa fi Bishooftuu irratti yeroo ammaa kana akkaataa barbaadamu minimum standaardidhaan establish gochuudhaan yeroo ammaa tajaajila kennaa kan jiran ta'uu isaati. Kanneen biroos akkuma sila jedhame kan eegamu maa inni dhaabbileen fayyaa naannoo jiran hundinuu yoo xiqqaate kutaa isolation kan shakkamaan kun turuu danda'u akka qopheessan kallattiin darbee kan jiru isaafis akka qopheessan gochaa jira. Kanaaf buufataalee fayyaa hedduu keessatti hospitaalota qabnu hedduu keessatti yeroo ammaa kana isolation center yookiin iddoo turmaata shakkamtoota kun akka qophaa'u kan jiru ta'uu isaati. Meeshaaleen barbaachisu haala kanaan akka raabsamu ta'aa jira. Inni gara biraa kan iddoo turmaata kana osoo hin taane iddoo yaalii dhukkubsattoota koronaa kana qopheessuudha inni guddaanis waan ta'eef akka naannootti jalqabaaf iddoo sanatti qopheessinee kan karoorfanne hospitaala Adaamaa, hospitaala Bishooftuu fi Jimma irrattidha in qopheessinee kan karoorfanne. Isaafis hojiilee adda addaa hojjechaa kan jiru ta'uu keenya jechuudha. Keessattuu ogeessa qopheessa hojii wal qabatee meeshaalee hundeeffama keessa tiriitmentii kanaaf barbaachisu mobilaayiz gochuu hojiinis wal qabatee akkasumas haala kutaawwan adda addaa qopheessuu hojiinis wal qabatee hojiin eegalame jira. Garuu akkuma biyyaatti murtee barbaada jechuudha. Maaliif pirootokooliin yookiin adeemsi yaala dhibee kanaa dhibeewwan biraarraa adda waan ta'eef akka biyyaatti kan jiru amma tokkodha. Magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu hospitaala Pheexroos keessatti kan hundaa'e isuma fayyadamaa jira. Akka naannootis akka biyyaatti isumatti jiru waan ta'eef garuu inkees dhibeen kun kan babal'atu yoo ta'e akka naannootis qabaachuutu malla waan ta'eef kanaaf iddoo sadiitti iddoowwan amma jedhe kan hospitaalota amma jedhe kanarratti Adaamaa, Bishooftuu fi Jimma irratti hundeessina kan jirudha. Waan tokko tokkos hojii eegallee irraa garuu murtee maaliif deeggarsa guddaa barbaada, meeshaalee adda addaa barbaada, ogummaa adda addaa barbaada, faasilitii adda addaa barbaada waan ta'eef deeggarsa hooggansa as jiru kana daran kan barbaadu ta'uu isaati. Keessattuu hundeeffama kana wajjin wal qabatee akkasuma Bishooftuu irrattis Adaamaa irrattis isolation centeriiwwan jiran yeroo ammaa kana hojii eegalanii jechuudha. Ogeessota naannoo isaaniitti hojjechuu malanis hakimootas, narsootas warra ogummaa garaagaraa qaban establish goone keessatti yeroo ammaa kana Adaamaa Bishooftuu irratti akkaataa barbaadamuun hojjechaa kan jiru ta'uu keenya jechuudha. Haromyaa irrattis haaluma kanaan
iddoo qopheessineerra jechuudha. Egaa istaandaardiin jira fakkeenyaaf observation center tokko iddoo turmaa tokko irratti ogeessa hangamtu barbaachisa, hakiima waliigalaa hangamtu barbaachisa, ispeeshaalistii hangamtu barbaachisa, narsii ogummaa biroo waardiyaa qulqulleessitoota dabalatee hangamtu barbaachisa kan jedhu soorratti adda baasnee haala kanaan yeroo ammaa kan Adaamaaf Bishooftu irratti cimsaa kan jiru ta'uu isaatiin adeemsa keessas iddoowwan hafan keessatti akkaataa barbaadamuun establish goonaa kan jiru karoora qabannee intensively itti adeemaa kan jirudha. Leenjii wajjinis wal qabatee akkuma jedhu obbo Addisuunis kaasee keessattuu sadarkaa naannoo irratti gara namoota 100 oliidha keessattuu ogeessota emerjensii yeroo hojjetan kan godina aanaa hospitaalota filataman irraa industiriyaal paarkii akkasumas Moyyaale irraa haala addaatiin naannoo sanis daangaa Itiyoo Keeniyaadha waan ta'eef naannoo sana irratti fookas goonee hojjechaa kan jirudha. Ogeessota miidiyaas gara 26 olii ta'an leenjisneerra. Yeroo ammaa kanas haaluma wal fakkaatuun namoonni keessatti sadarkaa godina aanaatti yookiin magaalatti yookiin hospitaalatti leenjii fudhatan kun istaafii isaanii deebisanii akka orenti godhan akka leenjisan yookiin caasaa isaan jiru akka leenjisan gochaa kan jiru ta'uu keenya. Dabalataanis yeroo ammaa kana keessatti guyyaa har'aa kan eegale ogummaa adda addaa keessaa kan walitti babba'e GP speeshaalistii, narsii, laaboraatoorii teekinooloojistii, ogee epidemiyooloojistii, envaayiroomentaalii kan of keessatti hammate ogeessa gara 140 olii yeroo ammaa kan haala addaatiin PHI yookiin Instituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan leenjisaa kan jiru ta'uu keenya. Kanaaf namoonni kun hospitaala sila jenneerraayis akkasumas hospitaala 21 irraa walitti baasnee kan leenjisaa jiru waan ta'eef leenjii addaa guyyoota 3 itti aanuuf kan fudhatan ta'uu keenya. Dabalataan isaan gammaatti keessattuu magaalota irraa godinaalee irraa gabaasa sassaabachaa kan jiru. Godinaalee meeqatu magaalaa meeqatu leenjii kana kennaa jira kan jiru sassaabachaa jira waan ta'eef hanga ammaatti keessattuu godinaalee fi magaalee gara ogeessota 3,000 ol kan caasaa isaanii leenjisaa kan jiran ta'uu isaati. Akkasumas fayyadama maallaqaa wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana maallaqa muraasa rakkoo bajetaa booddee kaasuu dandeenya. Haa qabaannu malee maallaqa muraasa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeera Fayyaa argachuudhaan hojiilee leenjii akkasumas iddoo observeeshinii kanas kanneen biroo hojii faana dha'iinsaa kanas ittiin hojjechaa kan jiru ta'uu keenya. Inni gara biraa akkuma sila jedhee hojiin hojjetamu daangaa Moyyaale irratti ogeessonni leenji'an jiru. Yoo xiqqaate iskiriiningii hojjechaa kan jiran ta'uu isaati. Keessattuu hojiin qaama isaanii wajjin wal qabatee yeroo ammaa nama gara Moyyaale Itoophiyaa galu akkasumas gara Moyyaale Keeniyaa ce'u hanga ammaa gara namoota 160 olii iskiriin ta'anii yeroo jechuudha. Kana keessaa gara nama 5 kan ta'an namoota biyya alaatidha. Kanaaf inni kun dhiyoosidha akkuma sila isin jedhe emergency operation center baay'ee mul'atu akka biirootti jiru display qaba. Kanaaf hojiilee guyyaa guyyaadhaan waan jiru akka biyyaatti akka naannootti waan hojjennu display gochaa kan deemaa jiru ta'uudha. Inni kun seetaapidha roomii yookiin ogeessota staff goonee hojiilee sa'aatii 24 guyyaa 7 istaafannaas ta'anii koronaa kanarratti akkasumas emergency waan akka naannoo jiran keessattuu koleeraa gifira kanneen birootti xiyyeeffachuudhaan qaamaas jiru kanatti koddee godha jechuudha. Inni kunis mini conference roomis qabna keessattuu guyyaatti abdeetii adda addaa haala hojiilee guyyaatti hojjetamaa jiran kan ittiin abdeet wal goonu mini conference roomis kan qabnu ta'uu keenyadha. Inni kun agarsiisuudhumaaf magaalaa Bishooftuutti keessatti observation center already qopheessineerra. Kanaaf isarratti tiimii adda addaa hundeessineerra jechuudha. Tiimii adda addaa hundeessineerra. Kanaaf kan hakimootaan hoogganamu haala kanaan already namoota orant goonee leenjisnee ready ta'anii yeroo inni kunis kan case treatment irratti yookiin management irratti kan hojjetanidha jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti istaatisiiwwan observation center keenya maalirra jiru naannoo isaatti hundeessuun maaliif barbaachisa kan jedhus keessa saaxilummaa isaanii industiriyaal paarkiin adda addaa waan jiruuf domestic airportiin adda addaa waan jiruuf inni kun saaxilamoodha waan ta'eef kanarraa kaanee iddoowwan sila 7 jenne Haramayaa dabalatee jechuudha hundeessuuf yaalleerra jechuudha. Inni kunis istaandaardii ogeessotaaf keessattuu observation center tokko irratti nama meeqatu barbaachisaa kan jedhu fuulii dhimma kanaaf dedikeetir ta'ee kan hojjechuu danda'u jechuudha. Kan jalqaba sila kaasee Moyyaale irratti inni guddaa hojiilee hojjechaa jiru jechuudha.
akkuma beekamu ogeessota qopheessanii yeroo ammaa kana hojii screening adda addaa hojjechaa kan jiran ta'uu isaati. Gabaasas EOC sila yookiin Emergency Operation Center sila jennisaniin gabaasni isaa daily kan dhaqqabaa jiru ta'uu isaati. Gama biraatiin hojii risk communication yookiin fi hojii social mobilization hojjechaa kan turre. Mobilization hojii wal qabatee kan hojjechaa turre tokko hojii keessattuu ogeessota miidiyaa fi akkasumas educational media leenjisuudha. Ergaalee ijoo gaggabaabaa yookiin ispoortii qopheessuudhaan miidiyaalee adda addaatiif kennuudhaan akka daddarbu ta'aa kan jiru ta'uudha. Liifleetii wajjinis wal qabatee baruulee adda addaa maxxansaa adda addaa wajjinis wal qabatee already istiikara adda addaa qopheessuudhaan yeroo ammaa kana raabsaa poost gochaa kan jiru ta'uu keenyadha. Inni gara biraas keessattuu brief discussion gaggeeffameera jechuudha. Keessattuu hooggantoota miidiyaalee naannoo keenya keessa jiraniif akkasumas hoogganaa biiroo dhimma kominikeeshinii mootummaa naannoo waliin ta'uudhaan guyyaa kaleessa biiroo keenya keessatti hooggantoota keenya waliin pilaatfoormii risk kominikeeshinii dhibee kana maal ta'utu irra jiraata kan jiru irratti gadi fageenya ogeessota miidiyaa dabalannee jechuudha. Akkam ta'uu qaba qindoominni keenya hubannoo hawaasaa akkamiin dagaagsinaa waa'ee dhibee kana ergaalee murteessoo ta'an haala kamiin ergaa wayitaawaa ta'e dabarsan kan jiru irratti waliigallee risk kominikeeshinii pilaatfoormii isaa guddisuu qabna kan jiru waliigallee irraa. Gama biraattinis akka biirootti keessattuu miidiyaa hawaasaa Facebook fayyadamuudhaan waa'ee dhibee kanaa guyyaa guyyaadha update gochaa kan jiru ta'uu isaatiidha. Telegiraamas yeroo ammaa kana warra develop social media waan ta'eef develop goonee odeeffannoo adda addaa keessattuu caasaa keenya gara gadii jiran kan dhaabbilee fayyaarra jiran kan godina kan magaalaa aanaarra jiran waliin namoota kana asitti daballee waan jiru guyyaa guyyaa wal jijjiiraa isaanis hojiilee isaan hojjetan nus akka naannootti akka biyyaatti waan jiru share gochaa haala kana odeeffannoo wal jijjiiraa deemaa kan jiru ta'uu keenya. Dabalataanis keessattuu egaa rakkoon kun uumameeti miidiyaa adda addaa waliin ta'uudhaan sagantaa adda addaa hojjenneera jechuudha. Oduu irratti akkasumas ibsa adda addaa haala jiru ibsuudhaan elektirook miidiyaa fi printing press waliin waan adda addaa hojjechaa turreerra. Yeroo ammaa kana immoo naannoo kaasee hanga gadiitti keessattuu hojii hubannoo hawaasaa uumuu maalummaa dhibee kanarratti haala ittisa dhibee kanarratti hojiilee adda addaa bal'inaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Inni kun karoora keessattuu dhibee kana akkaataa barbaadameen hojii ittisa isaa hojjechuudhaaf akkasumas immoo yoo rakkoon kun babal'ate rispoonni gochuudhaa fi aktiviitii adda addaatiif baajata nu barbaachisa kan mootummaan naannoo irraa eegnu jechuudha. Inni jalqaba solution centerii sila jenni keessatti meeshaalee barbaachisoo ta'an guutuudhaaf qorsee dabalatee gara miliyoona 3.6 kan nu barbaachisu akkasumas leenjii ogeessota sadarkaan jiru gaggeessuudhaafis maallaqni gara miliyoona 10 ol nu barbaachisa kan qabne. Dabalataanis keessattuu iddoo solution centerii kanatti akkasumas iddoo tajaajilli wallaansaa itti kennamutti ogeessota dhukkubsattoota kan fooloo godhan warra iskiriiningii hojjetuufis akkasuma gara maallaqni miliyoona 4.3 nu barbaachisa kan adda baasne. Gara biraa humna darbatamaa keessattuu rapid response teamii nu barbaachisa. Kanaaf akka waliigalaatti gara maallaqa miliyoona 160 hojii kanaaf nu barbaachisa kan adda baasnedha. Egaa inni kun dookumentii adda addaa kan qopheessineedha akka naannoo keenya keessatti jechuudha. Keessattuu karoora qophaa'inaa fi to'annoo weerara koovidii kanaa qopheessineerra akkasumas coordination platformii isaa maal ta'uu qaba hojiilee gurguddoo teeknikaalii maaltu hojjetama coordination hojii wal qabatee maaltu hojjetama kan jedhus sadarkaadhaan maaltu hojjetama intervention areaadhaan maaltu hojjetama kan jedhus qopheessineerra. Kan hojmaata hundeeffamu task forces kan teekkaa working groups liifleetii adda addaas qopheessuuf yaalleerra. Challengii wajjin wal qabatee akkuma sila kaasne keessattuu coordination wajjinis malseektora wanti eegalle akkuma jiru ta'e haa ta'uutii garuu ammas qindoomina wajjin wal qabatee akkaataa barbaadamu yeroo yeroodhaan malseektoraal gochuu wajjinis wal qabatee isolation center yookiin treatment center hundeessuu irratti hanqinni akka jiru hanqinni iddoo akka jiru hanqina baajataa dhiyeessii qorichaa akkuma biyyaatti jechuudha. Dhibee kana maaneej gochuudhaafis protokoolee adda addaa qopheessuu ambulaansii wajjinis wal qabatee wanti rakkoo adda addaa qindoomina cimsuu iddoo isolation kana iddoo adda bahetti dafanii hundeessuu iddoo biraatti babal'isuu akkasumas risoorsii jiru akkaataa barbaadamuun mobilaayiz gochuu itti fayyadamuu wajjinis wal qabatee sirna advokeesii fi hubannoo hawaasaa uumuu kan jedhu kunis sirna bittaa cimaa ta'e diriirsuu kunis akka kallattii gara fuula duraatti dhiisanii kan qaban keessattuu seenaariyoo adda addaa jira kan dhibee kana wajjin wal qabate waan ta'eef dhibeen kun giddugaleessa yoo ta'e
cimaa yoo ta'e daran cimaa yoo ta'e seenaalee hundaan itti qophaa'uu qabna kan jedhuun haala kanaan qophii keenya yeroo ammaa kan haayitiin gochaa kan jirru ta'uu keenya baasanii walii jechuun barbaada. Akka waliigalaatti dhibeen kun erga addunyaa irratti uumamee asitti mootummaan naannoo Oromiyaa qaamolee dhimmi ilaallatu faana ta'ee haala adda addaatiin qophii adda addaa godhamaati kan ture. Dhibeen kun dhibee baay'ee hamaadha. Of eeggannoo godhamee fi odeeffannoo guutuudhaan odeeffame immoo dhibee karaa salphaa ta'een dandamannee keessa bahuu dandeenyudha. Odeeffannoon hin jiraannee fi yoo akka salphaatti ilaalle garuu dhibee miidhaa guddaa geessisuu danda'u. Warreen gurguddaa jedhaman illee dhibee jilbeeffachiise biyyoota gurguddoo humna bal'aa qaban kan sochii isaanii hunda akka dhaaban dhibee dirqisiisedha. Kanaafuu dhibeen kun hammeenya isaa hubannee utummoo sodaa fi rifaatuun taane keessa gallee badii biraatiif hin saaxilamiin of eeggannoo godhamuu qabu hunda goonee ciminaan mootummaanis hawaasnis qaamoleen miidiyaas hundumtuu fuula tokkoon yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti dandamannee keessa bahuu hin dandeenye rabbi faana. Isa kana giddugaleessa godhannee mootummaan naannoo Oromiyaa taaks foorsiin akka naannootti erga hundaa'es isa duras biiroon fayyaa Oromiyaa akka waliigalaatti qophii adda addaa gochaa ture jira. Qophii godhamaa ture keessattuu dhibicha ittisuudhaaf inni guddaa fi inni murteessaan odeeffannoodha. Odeeffannoo reediyoota qabnuun, FM'oota qabnuun, televezyiina qabnuun odeeffannoon bal'aan hawaasa keenya bira akka gahuu fi hubannoon akka uumamu waa'ee dhibichaa hubannoon akka uumamu mallattoon dhibeen sun qabu rakkoo dhibeen kun geessisuu danda'u akkaataa itti ittisamuu danda'u irratti odeeffannoo bal'aan kennamaa dhufee jira. Hojiin inni jalqabaa fi inni bal'aan amma yoonaa hojjetamaa dhufe tokko kana. Inni lammaffaan giddugaloota tursaa kanaaf barbaachisan godinaalota saaxilamummaan isaanii olaanaa ta'e keessatti xiyyeeffachuudhaan dhaawataan immoo godinaalee kaan keessattis akka jiraachuu danda'u of danda'ee giddugaleessi tursaa kun akka jiraatu giddugaleessa tursaa qofa oduu hin taane immoo godinaalee hunda keessatti buufataalee fayyaa hospitaalota jiran hunda keessatti kutaawwan kanaaf barbaachisan akka qophaa'an godinatti immoo buufanni fayyaa tokko hojii kanaaf akka qophaa'u kallattiin kaa'amee bal'inaan irratti hojjetamaa turee jira. Inni biraa meeshaaleedha. Meeshaaleen akka biyyaatti keessattuu akka naannootti haala jiru giddugaleessa godhannee akka biyyaatti meeshaaleen adda addaa akka deeggarsaan dhufan mootummaa federaalaa irraas mootummaan naannoos dabalatee meeshaaleen adda addaa akka guutaman hojjetamaati kan jiru. Inni kunis irratti hojjetamaa tureera. Inni biraa ogeessota mataa isaanii akka hubannoo qabaatan akka dhimma kanarratti beekumsa guutuudhaan hojii kan hojjetan hojii bal'aan hojjetamaa dhufee jira. Hojiiwwan kun hojjetamanii malee ammas gama mootummaatiin dhimmoonni barbaachisan hundi guutamanii keessattuu hawaasa keenya hubannoo guutuu akka qabaatu gochuu irratti giddugaloonni fayyaa, dhaabbileen fayyaa, ogeessonni fayyaa hojii kanaaf gahumsaan akka hojjechuu danda'an gochuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaati kan jiru. Kun cimee sadarkaadhaan itti fufuu danda'utu itti jiraata jechaadha. Gama hawaasaatiin hawaasni keenya keessattuu inni murteessaan qulqullinni naannoo isaa, qulqullinni qe'ee isaa, qulqullinni dhuunfaa isaa baay'ee murteessaadha. Dhibee kana tokko ittisuu kan dandeenyu yoo qulqullina gahaa goone qofadha. Namni sochiisaa hunda keessatti yeroodhaan harka dhiqachuu, saamunaadhaan harka dhiqachuu, sirritti harka isaa sirritti dhiqachuu tu irra jiraataa. Dhimmi murteessaan qulqullina jechaadha. Dhimmi lammaffaan harka wal fuudhuu dhiisuudha. Harkaan nagaa wal fuudhuu dhiisuu aadaa walammannee wal dhungachuu dhiisuu alaalatti harka wal fuudhuun alaalatti nagaa wal gaafachuu
dhaan ala tuttuqaan qaamaa kan hin barbaachisne ta'uusaa kanarratti hubannoo guutuun qabaachuutu irratti jiraatama. Kan biraa keessattuu amma danda'ametti walitti siquu ittisuu walitti siqeenyaan socho'uu amma danda'ametti hambisuun baay'ee murteessaadha. Kan biraa walga'iiwwan akka kaleessa murteen akka biyyaattis darbe walga'iiwwan gurguddoo hawaasni bal'aan keessatti argamu manneen amantaa dabalatee iddoowwan akkasii walga'iiwwan akkasii guyyoota 15f akka dhaabbatan barnoota faana sol qabatee manneen barnootaa yuunivarsiitota dabalatee guyyaa 15f baruuf barsiisuu akka dhaaban barattoonni yuunivarsiitii achuma yuunivarsiitii isaanii keessa akka turan ispoortiiwwan gurguddoonis akka hin gaggeeffamne kallattiin kaa'amee jira. Isaan kun of eeggannoo cimaadhaan hojiitti hiikamuu danda'utu irra jiraata. Hawaasni keenya kana giddugaleessa godhatee yoo deeme dhibee kana tamsa'ina isaa dhaabuu dandeenya. Rakkoo nu mudachuu danda'us dandamachuu dandeenya jechaadha. Hawaasni keenya kanarratti cimeen hojjetu taanaan akka biyyoota kaanillee dandamachuu hin dandeenye jechaadha. Miidhaan nurra gahu akka biyyaatti akka hawaasaatti baay'ee hammaataa ta'a waan ta'eef hirmaannaan uummata keenyaa hawaasa bal'aa baay'ee murteessaadha. Hawaasni keenya wal gargaaree wal hubatee isa kana keessatti hirmaachuu danda'utu itti jiraata jechaadha. Kan biraa akka waliigalaatti sochiin hawaasa dinagdee naannoo keenyaa sababa kanaan dhaabbachuun irra hin jiraatu. Hojiin mootummaa tajaajilli mootummaan kennuu qabu sochiin dinagdee sochiin qonnaa sochiin daldalaa akka waliigalaatti qabnu dhaabbachuun irra hin jiraatu. Sochiin dinagdee yoo dhaabbate baay'ee deemuu hin dandeenyu. Miidhaan isaa ammasuma hammaata. Keessattuu nyaachi gahaa qabaachuun fi nyaachuun adeemsi tokko dhibicha ittiin dandamatan keessaa isa tokko waan ta'eef sochiin hawaasa dinagdee dhaabbachuun irra hin jiraatu jechaadha. Kuufamni qabnu baay'ee xiqqaa waan ta'eef kanaaf hawaasni keenya of eeggannoo cimaa gochaa of eeggannoo isaa cinaatti hojiin mootummaa hojiin dhuunfaa isaanii hojiin dinagdee hojiin warshaalee of eeggannoo keessatti gaggeeffamuutu itti jiraata jechaadha. Kana faana wal qabatee qaala'insi gabaa asifachi mul'atu jira. Kana kilaastarri magaalaa kilaastarri dinagdee kan taantuu pirezidaantiidhaan hoogganamu kanarratti magaalota keessatti iddoo gabaan jiru hunda irratti hordoffii cimaan hin godhama. Tarkaaffii innis hin fudhatama jechaadha. Araarama tokko malee qaamolee kana keessatti yeroo rakkoo akkasii yeroo uummanni keenyaa fi biyyi keenya rakkoo akkasii keessa galtee jirtutti warri faayidaa dhuunfaadhaaf kallattiin taaneen deeman irratti tarkaaffiin keessa deebii hin qabne hin fudhatama. Kun caasaan sadarkaadhaan jiru gandarraa kaasee aanaan magaalaan godinni hubannoo guutuudhaan hordoffii cimaa gochuutu irra jiraata. Hawaasni keenyas eeruu kennuutu irra jiraata. Isa kanarratti tarkaaffii fudhachaa deemuun hin barbaachisa jechaadha. Gama miidiyaalee keenyatiin keessattuu hubannoo uumuu irratti keessattuu reediyoodhaan televezyiinaanis akkuma jirutti ta'ee reediyoo irratti FM'ootii fi reediyoonni jiran hubannoo uumuu irratti caalmaatti hojjechuu danda'utu irra jiraata. Akkuma beekamu miidiyaan dhaqqabummaa miidiyaalee yeroo fudhannu miidiyaan hawaasaa gama uummata bira gahaa kan jedhu hin beekama. Miidiyaan hawaasaa kan akkaawuntiin biyya kana keessa jiru miiliyoona 6 gadi isa keessaayyuu hagamtu fankishinaaliidha. Maal jirre yeroo laallu baay'ee xiqqaadha. Hawaasni keenya uummata miiliyoona 50tti lakkaa'amudha. Hawaasa kana bal'aa bira televezyiinaanis hundumtu televezyiinaan qabu televezyiinaanis bira gahuu hin dandeenyu. Dhaqqabummaan keenya guutuu ta'uu kan danda'u reediyoo fi FM'oonni jiran guututti hojii kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuu danda'utu irra jiraata jechaadha. Hawaasa bal'aa qonnaan bulaa bira horsiisee bulaa bira gahuudhaaf reediyoodhaan fayyadamnee akkaataa hawaasni karaa salphaa ta'een hubachuu danda'uun karaa guutuu ta'een hubatee deemuu danda'uun kana miidiyaan keenya sirriitti cimsee irratti hojjechuutu irra jiraata. Akkuma sila jedhame kan biiroo kominikeeshiniidhaan obbo Geetaachoo Faatiin isa hoogganamu riiskii akkasii akkamitti kominikeet goonaa hawaasa bal'aa bira geenyaa kan jedhu sana irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu danda'utu irra jiraata jechaadha. Kanaaf hojiiwwan miidiyaa televezyiinaan sooshaal miidiyaadhaan maal hundumtaan irra caala hawaasa bal'aa bira gahuudhaaf reediyoodhaan sirriitti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamutu irra jiraata.
lammaffaa irratti hojii communicationii fuulleeti. Keessattuu ogeessonni fayyaa extensionii fayyaa ogeessonni fayyaa godinaaleerra magaalota aanarra jiran hawaasa bal'aa bira dhaqqabanii dubbii kanaaf hubannoo guutuu kennuufii danda'utu jiraata jechaadha. Miidiyaadhaan uummata bira geenyee xumurraa jedhamee yaadama taanaan dogoggora keessa galla miidhaa hin taanetu dhufas jechaadha. Namni baay'een hojii dhuunfarra oolaa hojiirra oolaa dhaqqabummaan gama miidiyaatiin qaban baay'ee limitidii waan ta'eef hojiin fuulleetti communicate gochuu fuulleetti hubachiisuu sirriitti hubannoo uumuun sirriitti xiyyeeffannoon kennamee amma dakaatti irratti hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Yeroo taanu guyyoota taanan keessatti taaks foorsiin kun giddugaloota hafan dafee xumuruutu irra jiraata. Buufataaleen fayyaa fi hospitaalonni hundumtuu immoo namoonni shakkamaan hin argame iddootti tursan qabaachuu isaanii mirkaneeffachuu danda'u irra jiraata jechaadha. Aanaa hunda keessatti magaalota hunda keessatti kana qabaachuu keenya mirkaneeffachuu danda'utu nurra jiraata. Meeshaa fi qabeenya jirus amma jiru sadarkaa naannoottis sadarkaa biyyaattis kan jirurra amma jiru iddoo qabsiisuun dhimmoota dabalataa immoo biiroo maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee faanas mootummaa federaalaa faanas laallamee dhimmoonni dabalataa barbaachisan guutamaa kan deeman ta'uusaa ilaaluun barbaachisaa ta'a. Akka waliigalaatti keessattuu dhaabbileen amantaa naannoo keenya keessa jiran kadhannaadhaan hawaasa keenya jajjabeessuun hundaa ol immoo dhibeen kun humna kamuu ol waan ta'eef qoricha amma yoonaa waan hin argamneef rabbi akka nu gargaaru kana keessaa rabbi akka nu baasu kadhannaadhaan dhaabbileen amantaa hundumtuu kadhannaa cimaadhaan dhimma kana irratti deeggarsa barbaachisu gochuu danda'utu irra jiraata. Namni hundumtuu amantaa isaatiin rabbitti kadhachuu irra jiraata. Inni kun dhaabbilee amantaatiinis hordoftoota amantaatiinis raawwatamutu itti jiraata. Kanarraa kan hafe qulqullina dhuunfaa keenya akkaataa itti jiraan akkaataa itti socho'uun hundayyuu limit goonee hanga danda'ame dhibee kana keessa dandamannee akka baanu gochuu danda'utu irra jiraata. Haala amma jiruun warra amma dhukkubsatoonni adda bahanii tajaajilli godhamaaf jirus odeeffannoon bahaa jiru haala gaariirra akka jiran wantoonni agarsiisan jiru. Namoonni immoo kana fa'aa tuqaa qabanii fi shakkamanis adda bahanii deeggarsi barbaachisu akka sila gabaasarra dhageessan taasifamaati kan jiru. Hundaa ol hawaasni keenya dammaqee wal hubatee tokkummaadhaan dhaabbannee hojii kanarratti xiyyeeffannee hojjenna taanan gargaarsa rabbii faana keessaa hin baana. Yeroo qormaataa kana keessatti keessaa ba'uun keenya kan murteessu tokkummaadhaan dhaabbachuu wantoota kallattiiwwan kaa'aman ogeessonni fayyaa kallattiiwwan kaa'an sana tokko lama sadii jennee of eeggannoo cimaadhaan hojiitti hiikuu nurraa eeggama. Hooggantoonni mootummaa, caasaan mootummaa, hojjetaan mootummaa, ogeessonni fayyaa keessattuu kan dhuunfaas kan mootummaas hojii dhimmi kun qaamoleen nageenyaa dhimmi kun dhimma balaa guddaa nutti dhufe waan ta'eef amantummaadhaan yeroo qormaataa kana utuu hin dadhabin utuu abdii kutannaan taane keessa utuu hin galin xiyyeeffannoodhaan namni hundumtuu harka wal qabatee wal cinaa dhaabbatee sirriitti cimee halkanii guyyaa hojjechuu danda'utu irra jiraata. Dhimma kana cimneen hojjenna taanaan harka wal qabanneen deemna taanaan yeroo gabaabaa keessatti dhibicha dandamannee keessaa hin baana. Kana keessatti warreen kallattii adda addaatiin dogoggora hin taane hojjechuudhaaf qaawwa hin taane uuman irratti immoo araarama tokko malee mootummaan tarkaanfii fudhachaa kan deemu ta'uusaa asumaan siniif ibsuun barbaada. Qaamni kamiyyuu qaaleensa gabaatiinis haa ta'u rakkoo adda addaa dhibee kana babal'isuu danda'an rakkoo hawaasa keenyaa ammeessuu danda'an raawwatu kamirrattiyyuu mootummaan araarama tokko malee tarkaanfii fudhachaa kan deemu ta'a. Yeroo yeroodhaan koreen taaks foorsiinis akka mootummaattis akka naannootti yeroo yeroodhaan laalaa qorachaa haala jiru hawaasa keenya beeksisaa kan deemu ta'a. Hundaa ol caasaan sadarkaadhaan jiru ergama kana karaa guutuu ta'e hubatee xiyyeeffatee sirriitti jabina addaatiin
kallattii addaatiin hojjechuu danda'utu irra jiraata. Isarratti yoo cimsinee wal gargaarree hojjenne yeroo gabaabaa keessatti rakkina kana dandamannee keessaa bahuu akka dandeenyu isiniif ibsuun barbaada. Rabbi immoo nu gargaara. Nagaan oola. Kana taasisee sagantaa kana